Hayyee tolee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kan biyya keessaas biyya alaas teessanii barumsa keenya hordofaa jirtan. Ani nagaa kooti isin nagaadhaa akkam jirtu baga nagaan dhuftan isiniin jennee jirra. Welcome back. Har'as Yaaqoob YouTube channel barumsa isaa afaan Oromoo sagalee dubbisuu irraa kaasee haga jecha ijaaruutti kan waliin barataa turre. Har'as jechoota ijaaramaniin jechoota wal fakkaatoo kanneen ta'an waliin baranna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Kanneen maatii keenya hin taane subscribe gootanii maatii keenya akka taatan, kanneen maatii taatan immoo commentii, like, share gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Barumsa kana barachuudhaaf fedhaa fi hawwii guddaa kanneen qabdan bilbila harkaa keessaniidhaan barachuu ni dandeessu. Karaa immoo, karaa WhatsAppii, karaa Zoomii, karaa kanaaf kana kan fakkaatanii kanneen barachuuf fedhaaf hawwii guddaa qabdan karaa toora bilbilaa lakkoofsa iskiriin irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii heloo jettanii barachuu dandeessu. Har'a gara barumsa keenyaatti haa ceenu. Eeyyee maatii keenya har'a kan waliin barannu jechoota wal fakkaatoo kan jedhudha. Dubbisaa meeqa kan itti maramaa jiru kun maal jedha? Jechoota wal fakkaatoo kan jedhu waliin barannaa. Kun jechoota jedha. Kun fakkaatoo jedha. Jechoota wal fakkaatoo. Jechoota wal fakkaatoo jechuun maali? Jechi sun wal fakkaatee osoo hin taane dogoggora barreeffama qubee tokkoodhaan walitti fakkaatee kan barreessine hiika garaagaraa kanneen qabaatanii jechuudha. Fakkeenya tokko asuma irraa fudhannee haa jalqabnu. Kan jalqabaa kan isinitti argamaa jiru kun maal jedha kun? Kunoo maal jedha? Lamaan isaa adda baafadhaame. Adda baastanii kun kan itti marame kun maal jedha? Gaara jedha. Gaara. Tole. Kan lammataa kunoo kan itti maramaa jiru kunoo. Inni immoo garaa jedhaan. Garaa jedha. Amma gaa asirratti waan isin hubachuu qabdan gaara kan jedhu gaa dheeraa qabaa. Raa gabaabaa qaba. Maal ta'e kun? Gaara ta'e. Gaara jechuun qaama lafaa lafarraatii ol ka'ee dheeratee argamu jechuudha. Qaama lafaatii. Qaama lafaa lafarraatii immoo maal ta'e jiru? Ol ka'ee dheeratee argamudha. Tole. Kan lammataa kunoo kun. Inni kunoo. Inni immoo akkamiidha? Gaan jalqabaa gabaabaadha. Raan immoo dheeraadha. Ga. Raa jedha. Kun immoo maal jedhaa? Garaa jedha. Garaan immoo akkuma beektanii qaama dhala namaati jechuudha. Amma gaa namatu maal isiniin jedha? Fakkeenya tokko asirratti haa fudhannu. Fakkeenyaaf jedha kun. Fakkeenyaaf jedha. Namatu maal jedhaa? Gaara abbaa seenaa jedhii naa barreessisiniin jedha. Gaara abbaa seenaa jedhii naa barreessin. Kan jalqabaa, kan lammataa. Mee kana keessa kamidha? Gaara abbaa seenaa kan jedhu. Gaara abbaa seenaa kan jedhu yaala sekeendii 3. Eeyyee. Isa kamidha? Isa tokkoffaadha. Inni tokkoffaa maal jedhaa? Gaara abbaa seenaa jedha kun. Kun gaara abbaa seenaa jedhan. Amma gaa sama fudhatee gaa dheeraa fi raa gabaa fudhatee gaara abbaa seenaadha. Inni lammaffaarra jiru maal jedhama? Inni lammaffaarra jiru inni maal jedhaa? Garaa abbaa seenaa jedhaan. Garaa abbaa seenaa jechuun maal jechuudha? Gaara abbaa seenaa jechuun maal jechuudha? Wal fakkaatu garuu hiika garaa garaadha. Gaara kan jedhu lafa ol dheeraa qaama lafaa ta'edha. Garaa kan jedhamu qaama dhala namaati jennee namni jedhee. Garaa abbaa seenaa jechuun namtichi abbaa seenaa jedhamu waa'ee garaa isaatii dubbataa akka jirtu ibsaa jira. Asirratti maaltu ibsaa jira? Garaa kan jedhu kanatu waa'ee abbaa seenaa. Seenaa abbaa seenaa nama jedhamu garaa isaa ibsaa jira. Kan olii kun garuu gaara abbaa seenaa jedha. Gaara abbaa seenaa jechuun Oromiyaa keessaatii lixa Wallaggaatti kan argamu. Isa sana ta'uu isaati kan inni ibsaa jiru. Adda baafattanii isinii gadiidha jedhee yaada. Ammas fakkeenya biraa waliin haafnu. Fakkeenya kan biraa. Fakkeenya kan biraa gaafa waliin fudhannu dubbisaa meeqan? Kana dubbisaa. Dubbistanii kanoo dubbistaniittu sekeendii 3. Tole adda baastanii itti yaada. Yoo adda hin baasne ta'e kun maal jedhaa? Gaabii jedhan. Gaabii. Baa maqaan lama godhe. Gaa dheeraa fi bii dheeraadha kun. Gaabii jedha kun. Gaa dheeraa, bii dheeraa, gaabii jedhan. Kan itti aanu kunoo. Kan itti aanu kun gaa dheeraa, baa jabaataa dheeraadhaan. Baa nasti lama miti iin lama. Gaa dheeraadha. Amma garaagarummaa guddaa jira kun kan isaan qaban. Garaagarummaa qubee tokkodhaan. Qubeen tokko qofti gidduu galtee garaagarummaatti turte. Kun gaabii jedha. Kun immoo gaabbii jedha. Gaabbii jechuun maali? Waan tokko tokkotti waan hojjete tokkotti yoo sitti hin tolle ta'e itti gadditeette yoo ta'e waan sana si gaabbisee yoo ta'e
Gaabbiin isa sanaadha. Gaabiin garuu uffannaa bullukkoo jedhamu. Uffannaa bullukkoo adii. Gaabiin isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu mes kee fudhaa dubbisaa barreeffama kana. Kana lakkoofsa tokko yoo jenne sagalii lakkoofsa lama yoo jenne as keessa adii gaabii adii kan jedhu lakkoofsa meeqa irratti argama? Sekendii sadii isinii kennaa. Tole dubbistaniitu jedhee yaada. Isa kamiidha? Isa tokkoffaadha jechuudha. Inni maal jedhu? Inni gaabii adii jedhu. Gaabii adii kan jedhu isa kanaadha. Inni kun gaabii adii jedha. Gaabii adii jedhaan. Kan lammataa hoo? Gaabbii adii jedha. Gaabbiin adii jiraa? Hin jiru. Gaabbiin adii gurraacha qabaa? Hin qabu. Soba jechuudha. Kanaafuu himni kun hin jiraatu jechuudha. Adda baafadhaa. Kun gaabii adii jedha. Kun gaabbii adii jedha. Inni gaabbii adii jedhu hima faallaa wanta jedhameeti. Soba jechuudha. Waan sobaati. Isa kana kun hin jiraatu. Yoomiyyuu hin jirus hin jiraatus. Kun garuu gaabii adii waan jedhu akkasitti naaf qabattu. Tole hordoftoota maatii keenyaa hanga ammaatti osoo viidiyoo kana ilaaltanii subscribe kan hin goone jirtu taanaan subscribe godhaa. Like, share, comment godhaa. Hiriyoota keessan biraan gahaa. Ammas akkuma viidiyoo darbeegaatti waadaa isinii galle ture jecha sadii dubbannee ture. Jecha malaa fi mala jedhu maala jedhu kana adda addummaa isaanii ni dubbanna jennee ture. Mee isa waliin haa ilaallu. Mee kan sadan dubbisaa adda baasaa dubbisaa. Adda baasaa dubbisaa. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Sekendii sadii. Tole dubbisteettu jedhee yaada. Dubbisteettu jedhee yaada. Kun maal jedha? Malaa jedha. Tole kan lammaffaa hoo? Maala. Ishii kan sadaffaa hoo? Mala jedha. Malaa. Maala. Mala. Wal fakkaatu. Qubee tokkotu as darbee achi darbee asitti maan gabaabaadha. Asitti maan dheeraadha. Asitti laan dheeraadha. Asitti laan gabaabaadha. Garaagarummaa kanaatti hiika garaagaraatti jedhamu kan isaan qabaatan. Fakkeenyi isaanii kunooti. Fakkeenyi isaanii maal jedhaa? Fakkeenyi isaanii tokkoffaa kun lama jenne kana sadii yoo jenne sekendii sadiin isii kenna. Sekendii sadiin isii kenna. Sangaan maala qaba kan jedhu kana keessa kan sangaan maala qaba kan jedhu isa kana. Sekendii sadii isii kennus walumaan hojjenname. Sangaan maala qaba. Sobaadhe kun dhugaadha. Sangaan maal qaba? Sangaan maala qaba. Sangaan maala qaba. Qotiyoon keenya maalli isaa guddaadha yoo jennee dubbachuu barbaanne isa kana fayyadamna jechuudha. Maal dheeraa laa gabaabaa kana fayyadamne maala kan jedhu kana fayyadamneeti dhimma keenya fayyadamne jecha ittiin ijaarra. Tole kan lammaffaa namni mala beeku qaruuxeedha jedha. Namni mala beeku maalodha? Qaruuxeedha. Qaruuxeedha. As keessaatii mala kan jedhutu maal akka inni qaruuxeedha jechisu nuuf fide jecha itti ishee kana ammatuu kee namni jedhee asitti kana fayyadamee maala beeku qaruuxeedha jedhee hiika qabaa? Hiika hin qabaatu akkasitti hiika hin qabu akkasitti. Akkamitti hiika qabaata akka ammaatti. Nama mala beekutu maalodha? Qaruuxeedha malee namni mala beeku akkamitti qaruuxeedha? Namni mala beeku qaruuxee hin ta'uu jedha. Kan biraan qaamni kiyya. Maal jedha kun? Qaamni kiyya malaa qaba. Qaamni kiyya malaa qaba jechuun qaama isaa keessaa iddoo ta'e tokko madaa'e yookaan kulkulee yookaan qoraan waraanee wanta tokko ta'ee malaa kuusee jira taanaan isa kana fayyadamna. Isa kana fayyadamna. Maa gabaabaa fi laa dheeraa fayyadamnee malaa kan jedhuun jecha kana fayyadamnee hima gabaabaa ittiin ijaarraa jechaadha. Qaamni kiyya malaa qaba jenna malee qaamni kiyya mala qaba jennu mutu kana fayyadamne maal fayyadamna? Mala maa gabaa fi laa gabaabaa fayyadamne jennaan qaamni kiyya mala qaban jenna hin jennu waan akkasii hin jedhamu. Qaamni namaa mala hin qabaatu. Dhugaatti garuu namatu mala beeka malee. Isa kana adda baafadhaa. Fakkeenya gara xumuraa. Fakkeenya gaabaa waliin haa fudhannu. Fakkeenya gaabaa waliin haa fudhannu. Dubbisaa kana lamaan. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Sekendii sadiin isin kennaa dubbisaa. Dubbistaniitu jedhee yaada. Dubbistaniitu jedhee amanaa. Dubbistaniitu jedhee amanaa jechaadha. Kun maal jedha? Kunoo. Kun daabboo jedhaan. Daabboo. Kunoo. Dabboo jedha. Ilaala dogoggora qubeedha. Dogoggora qubeedhaan namni keenya yeroo baay'ee kan ittiin waa meeqa baballeessuu jechuudha. Isa kanaaf kana fayyadamnu. Kanaafiyyuu mee fakkeenya tokko asitti waliin haa fudhannu. Mee fakkeenya kun maal jedha? Fakkeenya kun maal jedhaa? Mana daabboo tolaa. Dubbistaniittu? Mana daabboo tolaa. Akkas jechaan
Namni tolaa jedhamu mana daabbootti tolchanii nagadan qabaachuusaa. Mana daabboo tolaa jedhamu. Namni tolaa jedhamu mana daabbootti tolfamu qabaachuusaati kan ibsu. Kan biraanoo inni kun dubbisame. Inni kun maal jedhaa? Mana daboon ijaarame jedha. Inni immoo mana nama wayitu mana abbaa egereetuti mana abbaa ta'e tokkootu daboodhaan yookaan jigiidhaan yaa'anii ijaarame. Isa kana fayyadamu. Amma gaa asirratti waan isin beekuu qabdan mana hidhee daabboo hidhee ijaarametu jedhee maal jedha? Mana daabboo ijaarame jedhama? Hin jedhamu. Qubeen keenya yeroo kam adda baafachuu qabna? Yeroo dubbisinus yeroo barreessinu. Keessumattuu hin barreessina taanaan waan sana beekuu qabna taanaan garaagarummaa qubee gabaabbatanii dheeratanii jabaatanii laafanii isa kana adda baafachuu qabdu. Waa'ee qubee gabaabaa, waa'ee qubee dheeraa waliin barnee ture. Waa'ee qubee laafaa fi waa'ee qubee jabaataa immoo viidiyoo itti aanu keessatti waliin ilaallaa nu eeggadhaa. Kan sabskiraayib hin goone sabskiraayib gootanii maaliif akka taatan hiriyoota keessaniif immoo laayikii, sheer, koomentii akka gootan kabajaan jaalalaan Yaaqoob yuutuub chaanaal isin gaafata. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaalii kanneen barachuudhaaf fedhaaf hawwii guddaa qabdan immoo lakkoofsa iskiriinii kanarratti argamuun nuuf bilbiltanii barachuu ni dandeessu. Horaa bulaa deebanaa.